Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkamii sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo isinoo akkam jirtan jiruuf jireenya maal fakkaata simbira ana bira baay'ee bareeda galanni waaqayyoo haa ta'u isiniin jedha har'a deebi'ee dhufeetiin jira har'a kan walitti deebinee dhufne mammaaksootaani koottaa seenaa sinin jedha warroonni duraan jirtan nooraa sinin jedheen jira warroonni immoo addisii gara maatii kootti dabalamaa jirtan anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii manni kiyyaa yeroo kamuyyuu sinitti haa baratu yoo seentan laayikii fi sabskraayibii akkasumas immoo warri sheerii geessan sheerii osoo hin godhin bira hin darbinaa sinin jedha yaada fi qeeqa qabdan yeroo kamuyyuu karaa koomantiitti nuuf kennuu hin dagatinaadha amma mee kallattumaanii gara gaafii dhufneetti wajjin dabarra har'a gaafiin qabadhee dhufee gaafii 12ffaa mata duree 12ffaarra geenyee jirra jechuudha akka mata duree 12ffaatti mammaaksota afaan oromoo haga beekurraa haga beeknurraa hiika isaa wajjin waliin ilaalaa dhufnee jirra as geenyee jirra jechuudha ammas immoo ittuma fufaa jirra gaafii 12ffaan maal qabatee dhufee har'a hiikamoo deebiidhamoo kan jedhu warri gaafii 11ffaa waliin xumurree akkasumatti itti fufee har'a kan na eegda yoo ta'e isiniif galadhee yaada warroonni immoo isa san hin xumurree gaafii 12ffaan har'a akkuma beekamu yaada tokkumarratti guyyaa isaa gargar osoo godhu hin taane 11ffaa wanta qabatee dhufu deebiin isaallee 11ffaan qabatee dhufa 12ffaallee wanti qabatee dhufu 12ffaan qabatee dhufa jechuudha mata duree guyyaa har'aa qabadhee dhufe kanaan iddoo duwwaa waan gatee bira darbuu fi akkasumas immoo hiika waan ittiin kenneef guyyaa biraa itti deebi'a haala nuuf galuun haala kanaan kan qophaa'aa jiru jechuudha yeroo darban akkuma beektan guyyuma tokko wanti yaannis iddoo duwwaanis kan deebi'ee ture jechuudha isa sanirraa immoo amma garanatti deebi'ee jira egaa har'a yaaduma gaggabaabduu fi iddoo duwwaa irratti akka naa guuttan kabajaaf jaalalaan sin gaafachaa anis immoo hanga guyyaa biraa mata duree makanaan deebisaatii fi hiika isaa wajjin qabadhee isin dhufuuf qophooftaniis akka na eegdan abdii guddaan qabu garuu waan beeknu walirraa haa barannu haga beektan walii qusachuu osoo hin taane deebinaaf deebisaa isiniin jechuun kabajaaf jaalalaan isin gaafadha amma kallattumaan gara gaafiitti haa dabaru gaafii kiyya tokkoffaan akkana jedha namni alaagaaf gubate daash hin qabu jedha namni alaagaaf gubate daash hin qabu jedha daashin kun kan keessanuma alaagaadhaaf maaltu ta'e maaltu akka ta'u keessanuma isiniif dhiiseen jira isiniin jedha ishi akkana jedha ni fakkaata daakun daash jedha ni fakkaata daakun daash daakun maal akka fakkaatu kanuma keessanii isiniin jedha kun immoo manuma naannoo fi booma keenya jalaa butannee deebii kana deebisuu dandeenya kanaafuu kanuma keessanii isiniin jedha obbolaawwan koo gaafii sadaffaanis akkana jedha niitii yaadduu daash dabalaa fi niitii yaadduu daashtu dabalaa fi maaltu dabalaa fi niitii yaadduudhaaf hin yaaddii hin cannaqamti maaltu dabalaa fi kunis kanuma keessan isiniin jedha ishii gaafii arfaffaanis akkana jedha seeqaa hooqi daash cittoo jedha seeqaa hooqii daash cittoo eenyudha seeqaa kanuu kanii eenyutu jedhee akkas jechuu barbaadeti deebisaatiin deebisuudhaaf daarumarra ga'een jira hin deebine garuu deebini yaalaa isiniin jedha ishii gaafii shanaffaanis akkana jedha sirba ka'anii morma hin daashe sirba ka'anii morma hin sirba yoo kaatee yookaan immoo asirratti isiniif dabalaa mammaaksuma kanarratti hoqa bu'anii daashin lagatan jedha hoqa bu'anii daashin lagatan kun yaaduma kooti isin immoo itti dabala gaafii kana lachuu deebisame hoqa bu'anii daashin lagatanii fi sirba kaanii daashin ilaniin kun kanuma keessan bokke tokkotti isiniin gaafadha yeroo biraa yoom karaa hoqa kanallee isiniif deebisee
isaan muumatti isinii dabaleera yaadadhuus ta'uu danda'a jechuudha. Garuuti immoo kanan akka yaada kootii gaafii shanaffaatti qabadhee isiniif dhufeef sirba ka'anii kan jedhu kanaadha. Itti yaada deebisaa isinii jechuun barbaada. Ishii gaafii jaaffaan isitti aanu soddaa boonu daash duubatti na simaa jedha. Soddaan boonu daash duubatti na simaa jedha. Eessatti na simaa jedhame soddaa? Maaliif boona? Maaliif eessatti na simaa jedha? Kun immoo hiika isaa wajjin sirriitti yeroo dhufu wajjin ilaaluu dandeenya. Amma meesin idduma duwwaa kanatti soddaan boonuu eessatti akka na simaa jedhu deebisaa naaf deebisaa isiniin jedha. Kabajaaf jaalalaa isin gaafadha obbolaawwan koo. Waan beeknurraa wal haa barsiifannu. Xiqqaalleen akka xiqqaatti guddaas akka guddaatti qabannee walirraa waa haa babbarannu isiniin jedha. Waan qabdannuuf qooda, waan qabnu isiniif qoonnaa. Warroonni chaanaalii kootiif haarawaa taatan ammallee irra deebiidhaan maatii naa ta'uudhaan na jajjabeessaa please dhugaa dubbachuuf chaanaalii koo maatiidhaan duuba jira. Maaliif akka ta'e hin beeku. Chaanaalii koo rakkoolee qabaatee hin beeku. Ta'e ani Oromummaatti hin jirrellee ta'e hin beeku. Maatiin isaa booduman kaleessa argetti narras argaa. Achi siquu jechuudha. Garuu viidiyoon irratti gallakkifamaa jira. Akka seeratti viidiyoon erga irratti gallakkifame immoo chaanaalii tokko chaanaalii guddatu tokko ofii erga viidiyoon irratti gallakkifame as immoo maatii horachaa ofii deemaa jechuudha. Kadhaan hin barbaachisu. Garuuti immoo waggaa tokko xumurre waggaa lamaffaa guutaa jirra. Maatii jennaa ganamallee maatii jennaa galgalallee maatii jennaa maatiin hin dabalamu. Viyuunis achuma. Viidiyoo hojjechuuf immoo si'aayinni duwwaadha. Yeroo dhugaa dubbachuuf viidiyoo nama hin laallamne si'aayinni hin jiru. Kanaafuu immoo maatii horachuun dirqama maatii hin qabnu. Kanaafuu maatii nuuf ta'aadha. Warroonni osoo maatii nuuf ta'in nu hordofaa jirtan maatii nuuf ta'an jajjabeessadha. Warroonni duraanis na jajjabeessaa jirtan jaalalaaf kabajni koo onni irraa kan maddee isiniif yaa ta'u isiniin jechuun barbaada. Hagan guyyaa biraa deebii kana walitti deebinee dhufnutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u. Bye bye.